Kadeebita kan qabne dhaabbatee jechuudha. Naqa daazannaa kanaa takka miinal yuutuub bishakli nihaa'i jettee risaalaan naa dhufte jechuudha. Laffaatii yeroo dheeraa namni itti laffa'ee walumaa galaanii yeroo guyyaa takka keessa dhaabbataatu nama yaachifte jechuudha. Please dhaqaadhaa subscribe like share godhaafi. Akkasii subscribe godhaafi taphatti jiru dhugaadha. Channel isaa search gochuu ilaaluu dandeettan. Seenaati ilaala. Amma kana haaraa banneet share goona. Gafi ganjirada wamburu garanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee akkam jirtan nagaafasanii fayyaadha. Jireen nu orallee deebinee jirra ras qophii ajaa'ibaa takka qabadhee isin dhufee waan hedduu nama gaddisiisaa fi waan hedduu kan nama rifachiisaa takka takkanaati dhaggeeffattoota keenya wallaahi hedduu takkan maaliif gaddee akkuma duratti gartan waan takka gisee gareedee amati meeqatti lappaatee dhabde waan hedduu yookaan hamilee akkaasii qaba hamilee akkaasii gochuudha. ومكان دبجوا ربي والله مصطفى أكون بيتن الروود كان لسا لما تيجرا جوري لاي دعاء قرابي ربي سنس هاتي بسوفي جارا دعاء قرابي سنجا بازوي يو إنه سنو أجن أمته مالبي إسا خانة سنجالا أكا تبرسدني إسنرا أبتي قبنا dhaqaadhaa gorreen asiin daawwataa jirtan hunda keessanuu jira. Dhaqaadhaa Mustafaatuu hajuu subscribe godhaaf isin jaa maaliif dirqama obbolummaa abbaadhaa wal bira haa dhaabbannu wal haa gargaarru isin jaa ilmaan Oromoodha. An akka mataa keetti wallaahi Roowud Mustafaan nama hedduu tokko miskiina tokko jira wallaahi nama hedduu tokko na gargaaree waa karaa yuutuuba kanaanis خلاص نام هستين قبل والله مساعدي أجل أنا واحد خراهد دون لفاتين أقوله أنا كرجاية جورا أنا مانتنا نمن قاتهم فدو يعني قاتهم فتا يوم أنقطن إسحاق والله نمن حالا والله نمن حالا قاتهم فدو مسافرة هدي تو كمسكينة maalifi rabbiin nama jaalatu tokko nama koraa jechuudha. Wallaahi Mustafaa nama hedduu gargaaraa ture. Mataa hayyaa osoo hin ta'in nama hedduu gargaaraa ture. Namoonni biyya haa takkanaati rabbiin nama jaalatu nama koraa tanaaf jalaa hatame garuu rabbii akka isin san caalaa deebisaniifis abdii isinirraa qabna. Link isaa jira komentii jalatti isiniif mandansa akkasumatti Mustafaatu haja'u dhaqaadhaa subscribe godhaadhaa akka isaan caalaa deebistaniif isin jaa namni isin qabu wallaahi waan dhabu qabu mee gabanumaan Kadeebita kan qabne dhaabbatee jechuudha. Naqa daazannaa kanaa takka miinal yuutuub bishakli nihaa'i jettee risaalaan naa dhufte jechuudha. Laffaatii yeroo dheeraa namni itti laffa'ee walumaa galaanii yeroo guyyaa takka keessa dhaabbataatu nama yaachifte jechuudha. Garuu ammoo waan hunda gadheetu jira jechuudha. Gammachuun fakkeenya yeroo hunda naasuu fi gammachuun wajjin jiraachuu walumaa galaan waan takka gadhee jechuudha. Ani biizinasanii rabbiin yeroo nama tokko jaalatee inni mokkoraa kan jira jechuudha. Sa dhaggeeffattoota fi hordoftoota والله إن ملء أكيد جورا رفتي قالوا براسة كسته حال رفتي والله أرباسة أربابتي وني جيم ملء جورا نم حال رفتي قالوا إن ملء تبجرا جورا والله جتوكا وان أمتي ميك جورا أرادنا أمتي ميك إتلافات وري أنا جزء أبي جزء أجدك حملة سبوا والله haala jireenyaa kana wajjin bitachuu. Egaa gisee waan takka itti laffaatee dhabdee wanni jettee akkam taatame. Please dhaqaadhaa subscribe like share godhaafi. Wallaahi Mustafaan iddoo miskiina jara keenya dhaqaa gargaaraa isin jaa.
Nyaari yottani wallahi namaan tana akka mataa hayyetti mataa hayyarroon dhaabilaale hayyetti qaa hangalite isaa akkuma jaatamaa kan jeesi hayyetti qishaa kana hordoftoota nama akka kana qabu subscribe kuma lama meeqata laan beeku hayyetti qaa kana dhiisii subscribe kuma sadii jira hayya kana dhiisii hayya hanaawwan kaisaasan dhiisii wanti walaa bade bakkatti nin bu'aa walla maaliif haala kana kana jibbee miidhuma kana irratti ba'uu fadhu maaliif wanta akka gisee jalqaba irratti taphaatee laffaa fuusitee wanni sun yoo keessaa si duubaa bayaa deemte maaliif hamillee si bu'aa jiru yoo ammoo wanni sun kan toraa deemtu taate hafooyyaa deemtu taate maaliif hamillee godhatta jechuudha hamillee godhattee akka jechuudha karaa hundaanuu hojjettu citaa isaa jechuudha yoo hojjettuun hin beekne namni hedduun si daawwate wallaahi jaamsafaan wallaahi har tokkoon maaliif nama subscribe naa godha jechuudha karaa haatees hin beekne tokko jechuudha. Irra deebinee ammoo YouTube kana subscribe nu godhachuun dhiibna jechuudha walumaa galanii ture dhiisee ture walumaa galanii ture dhiisee ture amma daruu isin kadhachuu jira. Please subscribe kuma kudhan barbaada. Ana jiru hojii biyya afaan yoo jira takka subscribe isin kan tuubii isin jira hojii amma deebi'ee gad deebi'ee subscribe naa godhaadhaa isin yoo jiru baay'een gayya wallaahi mee tokkollee haati mucaan kun isin maal uume takka isin kadhannee arraan tan gad deebi'ee subscribe naa godhaadhaa isin jira isin qabu hiyyaa jee mee baay'een gayya dhaqqarati gorreen isin mantanaa kan daawwatartan laakishee godhaadhaa san caalaa dabarsaadhaati akka inni dhuftuuwwan deemne jechuudha hamilee itti godhaadha hamilee itti godhaan isin jaa wallaahi mucaan kun iddoo akkana amma miskiinii tokko namoonni hedduu dinqisiifadhu keessaa isa tokko jechuudha maaliif nama jechuudha nama namummaadhaan hin kelle tokko jechuudha baasa goo isaa halaas namni hundinuu isa biratti walqixa wallaahi takkaan isin jaa wallahi namni hundinuu jechuudha isa biratti walqixa tokko jechuudha wallahi hedduu takka hamilee na jabdi hamilee takka naa bu'aa dhaqaadhatii daawwadhaaf isin jaa mee ilaalamee yeroo sarsi godhaadha laalaa jechuudha hin jiru wallahi yoommaan tana warroota duraan jiru jechuudha mitiin guddaan 60 sun yoommaan tana sarsi godhare ilaalte hin jiru walaa viidiyoo isaatii walaa isaa haala dhaabuma godhaniimu isaan ammaan tana wallaa musafaan nama akkasitti halaas waan takka jechuudha nama imaana qabu tokko jechuudha nama imaana qabu tokko jechuudha maaliif gootanii osoo arraan tana silaa nama biraa taatee osoo mataa jirraa dhaabee ilaalee uf wallaahi bakka hin jiru hin beeku bakka hin jiru hin qabu har'a inni ammas nama akkasitti halaas wanni tokko hin jiru namni bakka miskiinatii nama qalbii isallee imaana qabu tokko jechuudha takka natii hordoftoota dargaggoota keenya dhugaadha jechuudha kun seechee dhugaadhaan badee sarchii gootanii ilaaluu ni dandeessanii isaan caalaas akka deebisaniifis abdii irraa qabna wallaahi asumaan warreen na daawwachaa jirtan gabbuwaadha akkas guddaadhaan siin jagaa dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya har'aan tana qophiin gadaarraa tana fakkaatti hamma qophii biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.